السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا فجالة تون هردفتون برسيسا ورما الحمد لله أنك كوت نجاني هي هنجار الله كبجالا بكجرت مرة سناقو. إذا دعوتهم كيا فيديو الرخنة كيستي ونين سنبرسيسو. سيتنجي هندي كيسنو جوالا كيسنرات ضروري أوني قرأتشو كبدنين سنبرسيس. إذا دعوتهم كيا هندي كيسنو سيتنجي نم سنبرسيسو ديه مكان يو أوني قرأتني چودا. سيتنجي كوني واباية داف سنفاية ده چور واباية داف سنگرگارا. إني اسمال يو جتني چودا يو جوالي كيسن سنجلا بده. salbamatti jawwaala keessan argachuu ni dandeessanii yoo jawwaalli keessan cufaa tahillee jechuudha yoo shabakaallee hin qabne yoo immoo shahanallee hin qabne salbamatti jawwaala keessan san argachuu ni dandeessanii akkasuma jawwaala keessan yoo akka tasaa tahillee hattuun isin jala haatte salbamatti jawwaala keessan argachuu ni dandeessanii jechuudha yoo abbaan haate sunillee bilbila san cufe salbamatti argachuu ni dandeessanii yoo shariyaalleen keessan jiraatin qafama jawwaala san irratti bilbiltee jawwaala kan keessan argachuu ni dandeessa jechuudha. Kana qofallee miti faayidaa siitingii kana oonii godhachuu jechuudha yoo akkuma isin jee jawwaala keessan hattuun isin jala hattee jawwaala keessan argatuu dhabdan jechuudha salphamatti jawwaaluma nama birootiin yookiin jawwaaluma hiriyaa keessaniitiin jechuudha waan jawwaala keessan keessa jiru san salphamatti jawwaaluma birootiin foormaatii gochuu dandeessan jechuudha guutummaan guutuuf jechuudha isin gale akkasumas yoo jawwaala keessan akka tasallee isin harkaa bu'ee isin jalaa badee argatuu dhabdan jechuudha yoo namni argate jechuudha harka namaa seenuu hin dhiisu jechuudha kanaafuu jechuudha salphamatti jechuudha waan jawwaala keessan keessa jiru san jechuudha jawwaaluma nama birootiin jechuudha yookiin jawwaaluma biraatiin salphamatti jawwaala kan keessan foormaatii gochuu dandeessu jechuudha akka namni iccitiilee kan jawwaala sanirra ture akka hin argineef jechuudha egaa daawwattootaan kiyya warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinadha yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san kalee itti godhaadha achi booda all kajettu irra kayyadhaadha barumsan garaadhaa sin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan gaafii isinitti tahee isin dhibe komentii jalatti nu barreessaadha maatiiwwan channel keenyaadha immoo viidiyoo keenya like share gochuudhaan jajjabeessuun dakkatinaadha egaa gabanumaan hanga barumsaa sin dabarsa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayya daawwattootaan kiyyaa seetingii kana oonii godhachuudhaaf jechuudha seetingii keessa irratti galtanii achi booda asirra gadanii buutanii asirratti jechuudha biometric and security kan jedhamu click gootu achi booda asirra gadi buutanii asirratti jechuudha other security settings kan jedhamu jira irratti click gootanii achi booda device admin apps ka joona click ni gootanii achi booda asirratti kinoo find my device ka joona jechuudha right itti gootu jechuudha on gootu jechuudha isin gale ammallee activate gootu jechuudha isin gale akkan dalaguuf jechuudha haala kanaan amma kinoo on ta'ee jira jechuudha isin gale amma egaa waan kana on godhattanii jechuudha akkuma silatti isiniin jechuudha jawwaalli keessan yoo akka tasaa isin jalaa badee hattuun isin jalaa hattallee yoo akka tasaa isin harkaa kufee isin jalaa badallee jechuudha salphamatti argachuu dandeessan jechuudha haalli itti argattanis lookoshinaan argattan jechuudha isin gale yoo immoo dhiheenya keessan jiraate jechuudha yoo hattumti hatte jiraate jechuudha salphamatti itti bilbiluu dandeessan jechuudha isin gale yoo atta shariyaan keessa hin jiraannellee qafamu saniin bilbiltanii argachuu dandeessan jechuudha yoo immoo abbaan jawwaala san hate cufellee jechuudha lookoshinaa salphamatti argattanii jechuudha isin gale yoo immoo gonkumaayyuu dhabdanii kalas aloontii fitattanii malatti wallaaltan jechuudha abdiyyoo murattan jechuudha jawwaala keessan jechuudha salphamatti jechuudha jawwaaluma nama birootiin yookiin jawwaaluma dabalataa qabaatan jechuudha salphamatti jawwaala keessan guutummaan guututti reemuuf gochuu dandeessan jechuudha isin gale waan isa keessa jiru san hunda foormaatii gochuu dandeessan jechuudha isin gale waa'ee keessan akka namni sun hin argineef jechuudha isin gale tayyib haala kamiin jawwaalna biraatiin agartee foormaatii goonee yookiin argachuu dandeenya yoo ta'e nagaafatan jechuudha jawwaalna biroo fuutaniituma jechuudha pilaastoorii jawwaalaa keessa seentaniituma asirratti jechuudha find my phone kan jettanii barreessanii achi booda haala kanaan google find my device kan jedhu jechuudha isin gale aappii kana daawuloodii godhatan jechuudha isin gale egaa aappii kana buufattanii jechuudha open irratti click ni gootanii achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha yeroo haala kanaan isinii fide amma wanti gochuu qabdan jechuudha salphamatti imeelii jawwaala keessanii san itti guutan jechuudha asirratti wanni beekuu qabdan jechuudha imeelii keessan yeroo hundi sammuu keessan keessatti seefii godhachuu qabdan jechuudha isin galee
imeelii keessa sammuu keessatti seefii godhachuu qabda jechuudha. Imeelii bilbila keessanii yeroo hunda jechuudha isin galee. Imeelii sammuu keessanitti qabatuun jechuudha waa baay'eedhaaf isin gargaara jechuudha. Daruurii hundi keessanuu imeelii jawwaala keessanii sammuu keessan keessatti seefii godhachuu qabdan jechuudha. Haala kanaan jechuudha xawwaalii imeelii keessanii seentanii jawwaala keessan yoo barbaadan foormaatii gochuu dandeessanii yoo barbaadan immoo itti bilbiltanii argachuu dandeessanii jechuudha. Asirratti kun immoo Play Sound kan jiru kana jechuudha xawwaalii bilbila jechuudha isin galee. Ammallee jechuudha kan gadii kanarratti jechuudha yoo foormaatii gochuu barbaada jechuudha yoo kalas jawwaalchi hin argannu kalas argatuu hin danda'u jettanii abdii murattan jechuudha. Kan gadii kanarratti foormaatii gootan jechuudha. RS device kan jiru kana kilikii yoo gootan jechuudha xawwaaliidha foormaatii ta'a jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsa birooti nagaa walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamuuf laayik sheer gochuun dagatinadha. Waan hordoftaniif galatooma.